ya baya ya ilmana ya ina fina ben tokomu waya. Ashama jirtanii kabajamtoota daawwattoota agartuu egaa akkuma yeroo kaanii har'asillee oduuwwan garaa walitti finnee keessaa funaannee miicinee gogsinee daaksisnee isiniif qabannee dhufnee jirra. Odeeffannoowwan kana kan isiniif dhiyeessu ilmi keessan tokkichi Sanyii Leencooti. Miidiyaa agartuuf namoonni haaraa taatanii miidiyaa kanarratti dhimmi Oromoon bifa qoosaatiin, bifa baacootiin, bifa oduutiin isiniif dhiyaata. Namoonni maatii kana taatanii subscribe gochuudhaan maatii keenya taatan immoo anaa ufu baga wal argineen isin jechuu barbaada. Namoonni haaraa taatanii faamilii yookaan immoo maatii agartuu ta'uu barbaadan chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan itti makamuu dandeessu jechuun barbaadna. Kabajamtoota daawwattoota keenya har'asee dhimmoota garaa irratti wanta Oromiyaa keessatti guyyaadhaa gara guyyaatti ta'u irratti yaada lama sadan tokko irratti isin waliin haasofin dhufee haga dhumaatti akkana wajjin turtanii gamanumaan isin affeerama. Jalqaba irratti abbootiin gadaa Karrayyuu yeroo darbee ji'oota darbe keessa haala suukkanneessaa ta'een harka mootummaatiin ajjeefamuu isaanii ragaa qabatamaadhaan gadi bahee odeeffamaa ture. Kana irratti illee miidiyaan keenya agartuun gaddanitti dhagahamee fi akkasumas illee jajjabina maatiiwwan abbootii gadaa akkasumas illee Oromoo hundaaf Oromiyaaf jajjabina hawwinaa warri gocha suukkanneessaa kana gochuudhaan keessatti qooda fudhatan hundimmoo harki Waaqayyoo iji Waaqayyoos argaa jira. Harki Waaqayyoos guyyaa tokko isinirratti murtii ni fudhata jennee eegna. Uummata Oromoo halkanii guyyaadhaa ajjeefamaa bahaa dhiyaa kaabaa kibba kallattii hundaan guyyaa gara guyyaatti inni kaan mana hidhaa keessatti dararamaa jira, inni kaan ajjeefamaa jira, inni kaan mana hidhaa keessaa gadi ba'ee ajjeefamee bineensaan nyaatamaa jira. Kuni baay'ee wanta garaa nama nyaatu, wanta nama gaddisiisudha. Otoo gochaa kana namaaf miti ofiif jettanii Waaqayyoon sodaattanii otoo dhiistanii kan jedhuun gamanummaan isiniif dabarsuu barbaada. Nutis akka miidiyaa agartuutti gadda guddaan nutti dhaga'amee gamanummaan isinitti himuu feena. Shimallis Abdiisaan erga muudamanii booda pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun erga muudamanii booda yeroodhaa gara yerootti laphee keenya gubaa congaarraa keenya waadaa nu xabbataa nu gubaa yaadaan nu qaqqaammachaadha kan isaan turanii. Ammas illee gocha isaanii kana jabeessanitti uffanii jiru. Egaa yeroo ji'oota darban kana keessa mootummaawwan naannoo Amaaraa akkasumas naannoo Somaalee akkasumas illee mootummoota uummata naannoo Kibbaaf illee gargaarsa birrii miiliyoonota dhibbootaan lakkaa'amu kan isaanii dhangalaasaa turanii. Fakkeenyaaf naannoo uummata Kibbaaf gara birrii miiliyoona 40 ol akkasumas illee naannoo Somaaleef miiliyoona 60 mootummaa naannoo Amaaraaf immoo birrii miiliyoona 100 kan isaan gargaarsaaf kennanii. Asitti wanti sun akkasuma hubatan kanan barbaadu maaliif gargaaramee naannoon biraaf maaf gargaarame miti kan nuti jechuu barbaanne. Jalqaba irratti uummanni keenya kan gargaarsa barbaadu baay'een utoo jiru, kan beelee baay'een utoo jiru, kan hongeedhaan miidhame hedduun utoo jiru otoo isaaniif hin qaqqabiin naannoo biraadhaaf qarshii amma kana dhangalaasuun baay'ee wanta wal nama taajjabsiisu mitiyyuu jechuun ana miti kan jedhaniiru. Xinnoo gaariidhaayyuu. Gama isaaniitiin immoo mootummaan naannoo Amaaraa kanaan dura hongee biyya keenya keessatti mudateef gargaarsa kan isaan godhan qarshii miiliyoona qarshii miiliyoona marga horiif ta'u kan horiin nyaatu mannoo isa jedhamu uummata keenyaaf gumaachaniiru galatamaa jenna. Bakka isaan nuti immoo birrii miiliyoona 100 lakkaa'amu karaa obbo Shimallis Firfirsaatiin kan namni fidu. Dhimma lammiilee keenya Saawudii mana hidhaa Saawudii keessatti dararamaa jiraniif illee haga dandeettii keenya sagalee akka dhageessisnuu fi rakkina isaan keessa jiran baay'ee hammaataa wanta nyaataan dhabanii wanta uffatan dhabanii achi keessatti dararamaa kan isaan jiran baay'ee haala nama gaddisiisuu fi haala suukkanneessaadhaan kan isaan jiranii. Amma dandeettii keenya hundi keenya akka sagalee dhageessisnuu fi akka jirresse isaaniin jennu gama dandeenyu hundaan akka cinaa dhaabamnu karaa miidiyaa keenya irraa isiniin jenna. Uummanni Oromoo hundi karaa danda'e hundaan
karaa sooshaal miidiyaas haa ta'u warri qaamaan immoo dhaqanii gargaaruu danda'an qaamaan warri qarshiidhaan gargaaruu danda'an qarshiidhaan akka gargaaru gamnumaan ergaa keenyaa fi yaada keenya isiniif dabarsuu barbaanna. Oromoon keenya warra jirtan lammiileen keenya hidhaa keessa jirtan immoo waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu manni hidhaa kana keessa rabbi isin baasu yeroo hunda kadhannaadhaan isin faana jira jechuu barbaanna. Jiruun biyya ormaa maal jireenya jedhu danda'uudha malee obsuudha lachittu maal godhu. Yoom kanaan ifeete rakkoo farkaan kennuutu si baase. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun har'aa isiniif qabannee dhufne isuma kana fakkaataa gara fuulduraattillee odeeffannoowwan biroo qabannee dhufna. Namoonni miidiyaa kanaaf haaraa taatan ammallee gamanumaan akka subscribe gootanii maatii keenya taatan kabajaan isin gaafanna. Namoonni immoo maatii taatanii kanaan dura subscribe gootanii itti dabalamtan immoo yaada keenya kana share like comment gochuudhaan akka nu cinaa dhaabattan isin gaafanna. Subscribe dan tokko mo subscribe go gede waan bire gadutti fakkaatan goomata ma goomatta gur gooti ana waan arga dhuga dumbul doyi subscribe fi dikayro jedhe. Anyways aga video biraatii wal arginutti torban gaarii qabaadha yeroo gaarii qabaadha. Oromiyaan nagaa taatu nagaan oltee nagaan haa bultu dinni ishee hundi haa mancaan jenna. Futti gaarii ya ilmaana ya ina fina ben tokko mu wayya.